شدك الغيث إذا الغيث هما يا زمان الوصل بالأندلس قد مضينا نبذل الخير وما bara afaan aadaa amantii fi aangoon biyya wal qoodee wal nyaatutti Ispeen eebbaan qanani'aa turte. Gooti qofaa baqate hireen ulaa bantii fi of baraaruu irraa ka'ee mootummaa cimaa hundeesse. Barreessitoonni seenaa goota of baraare impaayera isaa deebisee fi addunyaa lixaa baraare jedhanii isa waamu. Dachii seenaa bara qaroominni itti dagaage biyya qabsaa'aa beektotaa fi gaggeessitoota of keessatti hammatte. Kun seenaa Ispeeni. زمان الوصل بالأندلس injifannoo musliimotaa Ibiraan Peensiwiilaa duula seenaa qabeessa Taariq Ibn Ziyaadii fi mootummaa Abdurrahmaan tokkoffaan hundeesse gabaabsinee kutaa darbeen ilaallee turre. Dargaggeessi duraan adamsamaa ture bu'uura impaayerichaa kaa'ee deeme. Ta'us garuu tarkaanfiin Kordobaa gara irreetti ol baasu ammallee hin jalqabne. Gaaf tokko Baagdaadii fi Konstaantinoopil waliin dorgomtee magaalota addunyaa beekamoo ta'an keessaa tokko ta'uuf deemti. Jalqaba garuu Al-Andalus gaggeessaa collee biraa isa barbaachisa ture. Bara 788 irraa haga 912tti amiironni jaha Hishaam tokkoffaarraa haga Abdallaa ibn Muhammad amiira ta'anii bulchaa turan. Samiin Andalus garuu impaayera guddaa gaaddisoof qabaachuu qabdi. Dawlaa guddaa barootaaf yaadatamuu fi dhiira maqaan boollaa ol jiraatu isa barbaachisa ture. Waggaa dheeraa booda abbaan mul'ataa injifannoof dhalate Abdurrahmaan sadaffaan 912tti umurii isaa 21 teessoo aangootti ol bahe. Inni biyya abbootii isaa qofa hin dhaalle ture. Yeroo kanas fincilli waan jiruuf aangoo dhuunfatee qabsoo waggaa 20tiin magaalaa gara magaalaa masaraa irratti masaraa dabaluun mootummaa sana bal'ise. Hayyuun seenaa Hugh Kennedy Profeesarri Yuunivarsiitii London Abdurrahmaan sadaffaan amiirota isa duraarraa adda ta'uu fi milkaa'ina baay'ee gonfachuu isaa ibsa. أمجادنا تاريخنا وسلامنا إسلامنا ملأ الوجود جمالا فاسأل خيول العز حين تسابقا bara 929tti Al-Andalus biyya yookiin mootummaa walabaa qofa osoo hin taane khilaafaa ta'uu isaa labse. Abbaasidota Bagdaadii fi Faaximiidota kaaba Afrikaa cinatti khilaafaa aangoo siyaasaa fi amantii mataa isaa qabu ta'uu ifoomse. Bara gaggeessummaa Abdurrahmaanii fi bakka bu'oota isaa qaroominni addunyaa maadeeffachiise kan yeroo sanatti amanuuf ulfaatu Ispeen keessatti eegale. Yeroo sanatti haalli magaalota Awurooppaa biroo gaddisiisaa ture. Yeroo daandiin Paarisii fi London dhoqqeen guutamee sa'aatii roobaa fi dukkanaa manaa ba'uun rakkisaa ta'e itti magaalaa guddoon Andalus Kordobaan adda turte. Daandiiwwan Kordobaa cilee fi dhagaatiin kan hojjetaman yoo ta'u, ibsaan utubaa daandii gama lamaanuu ni ifa ture. Waggoota muraasa keessatti magaalonni akka Kordobaa, Seviilee fi Giraanaadaan handhuura aadaa fi barnoota Islaamaa ta'an. Addatti immoo Kordobaan urjii addunyaa Islaamaa ta'uu dandeesse. Jaarraa kurnaffaa keessa wiirtuu beekumsaa ta'uun Baagdaadii fi Konstaantinoopiliin dorgomaa turte. Magaalattiin mana jireenyaa 200,000, manneen kitaabaa 70 ol, masjiida 600, hospitaala 50, burqaawwan bishaanii, paabliik baat yookiin mana dhiqannaa uummataa 900 fi ibsaa daandiirraa akkasumas qaroomina yeroo sanatti kutaalee biroo Awurooppaa keessatti hin dhaga'amne hedduu qabdi turte. Kordobaan kallattii hundaan haga maayilii 10 bishaanii fi ifaa daandii gubbaa waan qabduuf haalaan hawwataa turte. Qulqullinni qaamaa amantii ture. Seerri Rabbii fi qajeelfamni Rasuulaa wajjin yeroo mul'atu guutuun Awurooppaa dinqisiifataa ture. كان فيه سمونا كانت به أمجادنا تتوالى Abdurrahmaan sadaffaan Kordobaan alatti masaraa guddaa fi bareedina addaa qabu Madiinat Az-Zaharaa jedhamu guddina mootummaa isaa kan agarsiisu ijaare. Madiinat Az-Zaharaan masaraa mootii qofa osoo hin taane wiirtuu mootummaa haaraa, waajjiraalee, iddoo biqiltuu, galma simannaa, masjiidotaa fi mana dhiqannaa akkasumas gamoo waraanaa qaba ture. Ambaasaaddoroonni biyyoota alaa achitti simatamu turan. Daawwattoonni mootummoota kiristaanaa Empaayera Bizaantaayinii fi kaaba Afrikaa irraa qabeenyaa fi humna Al-Andalus ija isaaniitiin ilaaluuf deemaa turan. Abdurrahmaan sadaffaan 961tti yeroo du'u biyya dhaalee irraa guutummaatti addatee dhaalchisee deeme. Hayyuun seenaa Maariyaa Roozaa Menokaal bulchiinsa Abdurrahmaan sadaffaa jalatti manneen kitaabaa, ijaarsaa fi beektonni Kordobaan qabdu dippiloomaatotaa fi beektota addunyaa hawwataa akka turte ibsiti. Seenaa musliimotaa fi Awurooppaa keessatti The Golden Age barri quufaa, ifaa fi badhaadhinaa kun bareedina masaraa, guddinaa fi qaroomina magaalaa yookiin jabina waraanaa qofaan kan yaadatamu hin turre. Qaroomina barichaa kan seenaan ittiin leellisu jaalala mootonni impaayerichaa kitaabotaa fi beekaa akkasumas dharraa barumsaa qabaachuu isaaniiti. Barichi yeroo itti beekumsi mo'ee beekaan kabajamee haqnis mootii ture. الكريم بنصره قد بلغ الراجين فيه منالا لا ننهزم والله يسمع صوتنا. Ilmi abbaa Hacaaluu akkuma jedhamu Abdurrahmaan sadaffaa booda ilmi isaa Alhakam lammaffaan isteetii guddittii abbaa isaarraa dhaale gara wiirtuu barnootaa gurguddoo addunyaa keessaa isa jalqabaatti jijjiire. Alhakam lammaffaan 961tti khaliifaa yeroo ta'u aangoo fi beekumsa walitti fiduu barbaade. Gaggeessaa haaraan Al-Andalus ijaarsa caalaa kitaaba jaallata ture. Kitaabota amantii qofa osoo hin taane kitaaba histirii, madiisinii, astiroonoomii, herregaa fi falaasama irratti barraa'an hunda walitti qabaa ture. Kitaabni haaraan magaalaa Baagdaad, Damaasqoo
Moskoo, Kaayiroo yookiin magaalaa gurguddoo birootti yeroo maxxanfamu hayyoonni Kordobaa deemanii qophii gochuun gara Al-Andalus fidu turan. Yeroo booda Kordobaan mana kitaabaa yookiin Royal Library addunyaa kanaa isa guddaa ijaarte. Yeroo mootonni gurguddoon Awurooppaa gariin maqaa isaanii barreessuuf rakkatanitti manni kitaabaa dhuunfaa Kaliifaa Hakam lammaffaa kitaabota 400 ol qaba ture. Kitaabonni iddoo biroo irraa barattootaafis akka mijatutti afaan naannawaa hiikamee dhiyaata ture. Manneen kitaabaa dhuunfaa fi uummataas babal'achuu eegalan. Kordobaatti kitaaba manaa qabaachuun agarsiistuu sadarkaa beekumsaa fi mallattoo kabajaa ta'e. يا زمان الوصل بالأندلس لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلسين.